अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बहुत टाइम के बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, सिर्फ उन भाइयों के लिए जो फ़ाइन के हवाले से या एब्सकॉन्डिंग के हवाले से या ओवर स्टे के हवाले से परेशान हैं। बेसिकली एक अभी आईसीपी की तरफ से एक न्यूज़ आई है जो रेजिडेंसी या बहुत सारे लोग ये चीज़ को समझ बैठे हैं कि भाई ये उन सब के लिए कि जिनके ऊपर एब्सकॉन्डिंग है या कुछ भी है, 2 महीने का ग्रेस पीरियड है, 2 महीने के अंदर जो है कंट्री छोड़ दें या चेंज स्टेटस करा लें। ये उन लोगों के लिए नहीं है, ये सिर्फ उनके लिए है जिनका रेजिडेंस वीज़ा लगा हुआ है, ई वीज़ा लगा हुआ है। अब बात को समझे, जिनके पास ई वीज़ा है और 2 महीने के अंदर वो अपना चेंज स्टेटस यानी स्टैंपिंग नहीं करते और किसी भी वजह से कोई कानूनी इशू की वजह से वो ओवर स्टे हो जाते हैं और उनके ऊपर रेगुलर जो है वो फ़ाइन चढ़ना शुरू हो जाता है। ये सिर्फ उनके लिए है अपडेट, विज़िट वालों के लिए नहीं है। जो विज़िट वाले या एब्सकॉन्डिंग वाले सोच रहे हैं, सिर्फ रेजिडेंस वालों के लिए है। तो ये न्यूज़ को समझें और सिर्फ उनके लिए है। उनको ऑप्शन दिया गया है क्योंकि अगर उनका ई वीज़ा लगने के बाद अगर स्टैंपिंग नहीं होती तो वो कंट्री नहीं छोड़ सकते। ये सिर्फ उनको अपॉर्चुनिटी दी है कि अगर 2 महीने तक आपका वीज़ा नहीं लगता और स्टैंपिंग नहीं होती तो फिर आपको एक अपॉर्चुनिटी है कि 2 महीने के अंदर आप कंट्री लीव कर सकते हैं। तो ये सिर्फ उनके लिए। बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। ओके, kalau ada gafing ko. Ayah galati. Boy, udah namanya sentuh ini boy ufuma keti. Tole sina tani nan cacawa. Kamanduga tinama tidak. Pasporti sina arkati kabatani wan barbadan isin gafan curan dau. Pasporti arkati kabani wan barbadan isin curan dau. Nama amantan namni amanamu dabera namota amanam. Qofatti pasportii keessan kennaa malee dargaggeessa mataa shurrubbaatti pasportii kee kennitee biiroo fidee maalii godhee akkasii godhe jedhu tokkollee dhaga'uun fedhu. Dhugaadha. Wanni qaama sii baafna jedhaniinitu mana kee ala geessaniitu mana yaala sanatti ni dhoowwatanii barbaade dadhabeennan isa cumaan dhiisee biraa deema. Yalla bakka ati jedhi inshaallah akkasitti itti bakka. Ayah muslim mau mali jeda ingilif fakanallee tolchee hin beeku itti fufi is muslim ayah muslim madda naman galu bakka dubbatan jirtu taayitaan tu jimme jimmitti shabakaa kiyya dhagaawaan jiru jimmitti dubbat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jimmitti. Oromiyaa dubbat. Jimmittiin dhagaamaan jiru Oromiyaa dubbat. Oromiyaa sagaleen kiyyan dhagamu jaran hin dhaabate. Ayyee Oromiyaa illee hin dhagee. Obsinaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sagaleen barsiirra jira uummanni waan ta'eef beekumali. Akkanumaan hin ergatanii madhaga'anii ergatanii asitti rakkatan siifan tana qaata ergatte. Gaafa ati dubbitu Sabboon biyya galuu barbaadeeti yaani akkamii kaffaltii irraa wanti qannasee jira moo maaltu jira hagam bobba'u na barbaachisa. Alamiiriin hin dhayne bilisa jedhanii waan alamiiritti jedhanii fi alawiiritti jedhan irraan beeku gizee waraqaa sitti as kennan dhaqeen hojjannee waan sanii achi bilisa jedhanii alamiir kaalid maslaatta dhufte na seensisuu dide gaafa duraa gaafate olgali naan jettu mana kee gurba waan achitti jedhan hin beeku akkas dhageesse ለማንኛውም keessaa si dubbisash wiixata ijoollee lama mana jira hin geessa gizee jara geessu sitti hima waan jiru Yes, garuu abdullee jira beekama.
Ijoollee Abu Dhabii deemtu jira tiyyaayyuu Abu Dhabii illee deeman asitti Abu Dhabii deemtu jira amma mana jira lama mana jira amma akka baruu mufti sadii. Ayyoo shi bakka rakkoon qabu si dubbisash. Tikeettiin bilisa moo tikeettiin bilisni eessa jira tikeettii ofii muratta lubbuu tikeettii mootummaa si mura wayya biyyee naanya tikeettiin bilisa moo jiru. Girti dhiifa mallee si godhe tikeetti illee si amuru eeyde bakka qajeeluma rafiika manuma keetitti si haafidani ganzab. Haasayati taitantu haadha ijaaba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maqaan koo mul'atu. Waalaikum salaam. Faatuma hin mul'ata garuu iyyuu beekama ijaaba sii galche malee. Ayyee galatoom. Maashaallah sirraa jaalatu. Ayyee sirrallee rabbi haa jaalatu. Ayyee beektaan akkan hin badeen waggaa sadan kana paaspoortii baafadheen hin qabaa. Garuu warri Abu Dhaabiidhaa badee Abu Dhaabiidhumatti deebi'uudha moo as Dubaayiidhumatti xumurama? Abu Dhaabii fi Aleen achuma jiraadha. Okay. Yani amma nu warri Abu Dhaabii banne achumatti deebi'uudha? Achumarraa magrashiina waraqaa fudhatanii jedhanii mee ilaala garuu ani muluu adda waan hin baafanne kan itti nan dakkina garuu akka beeku warra chaarjaa ajmaanii fi raasalkeemaa fujeera alawiirii fi alamiiriin akka deeman nan beekaa kaannin immoo Abu Dhabii deeman jedhanii geessee laalee yoo Abu Dhabii malee jedhaniin achumatti hojumaan sitti ma deebee tuttuu qirate wiixata garuu guutuun guututti ka dhaqee ani waan hundaa irraa argadhu wiixata. Ayyee shi lakkoofsi kee asumara jedhamtii fudhadheen keessaan illee siin dubbadha inshaallah. Barra jira lakkoofsi asirra. Ayyee galatoom salaam. Waalaikum salaam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dubbataa jira. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Baga nagaa taate. Atillee baga nagaa taate. Sila namni taaptaa billee hin beeku. Dhugaa rabbi harkina dhaqqabe. Kabiir kennu jaaloo. Gaafii fiyaa. Ani madaami tana bira waggaasha hojjedhee waggaashani kana keessatti amma gadi ifamne dhufe kana ufuma asiiti birri baaftee hin baasirra naa baafte paaspoortii. Na deebi'ee jira fudhadhee jira. Amma simjaa'eetu mana ittiitti kennamoo wanta jedduu kana keessa godhutti jira. Paaspoortii isimatu sii baase. Yoo fi birri kumaaliif itti na. Na galchime okay faana si galche. Lakkoofsi kiyya profaayilii irra jira maal si ergaa eegala galatoomi bakka jabaadhu akkasitti profaayilii irra jira. Namni barbaadan profaayilii irra jira ka biyya galchite qaba wanti jette. Usmaanu. Aya. Siapa nak kena dar? Iya. Gas segar. Fatia. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Welcome. Apa aja tak? Yes. Profile Saya aja lagi ya kamu. Sagaleen keenya gama duran dubbanne barko pocho. Cara nagi nere. Dige dubbatu ayye faana saadani. Ayo sana koi.
Maali? Paaspoortii firososii xumuranii biyyaa paaspoortii haaromee isin deebi'a ka jedhan deebi'e moo akkami? Singalle yaa'in keessatti. Kennattee ati? Laani koppii qabaa firososii xumureera malee hojjetamee sii deebi'a jedhan. Ani koppiidhaan. Kafaltee? Kifiyyaa kafaltee? Hundaa kaffalee guyyaa isinii dawwalle deebi'aa nuun jedhan ka dawwalan hin argine garuu hin deebi'e minaa min jedhan yoo onlaayinii ilaalu. Ambaasiidhaani? Hin baasee achitti kifiyyaa hunda kaffalee risiitii nu kennanii isinii dawwalan. Jedhanii odoo hin taane beeksisa koomunitii Abudabiitii fi wanti jala seenii laal. Yaani maqaa kiyyaati jala laalamoo akkami? Maqaa kee laal. Isinii dawwalan nuun jedhani garuu maqoota sanniin keessa yoo laalu maqaa kiyyaa sin argina. Laal irra deebii guyyaa guyyaan gadhiisan har'aa ka gadhiisantu jira. Yaani deebi'uun reeliidha ijoollee fudhataa. Ati jala galii laali ijoolleen fudhataa. Ayyee saallaa galatoo. Faanos dubbat. Safuun akkam. Jira galata saalamni. Lakkoofsa kee barbaade profaayila irra jira erga jette profaayila irraa hodhaan rakkisu keessan si dubbisa inshaallah. Ayyee rakkoon qaba. Ayyaa shisitti haa tola beebii. Kayyee warri tareen uummanni sun munoon caacataa soqan giggii godhee akka nama qashti jirtaa lubbu. Salaam alaikum sabboona. Waalaikum salaam. Jirta akka? Jira galata jirta. Osoo waan jee ka jee fiizaa jajaa nu guyyaa kudha furii dhufe akkam godhanii dhufa. Firmaanni maal? Firmaanni amma fakkeenyaaf namni fakkeenyaaf akkam naqabuun dalagataa akkam naqabne waan biyya galuullee namitti ulfaatu fa'aa jiraachuu mala duuba akkam ta'an warreen kanaa kun. Biyya galuullee sitti ulfaatu. Dalagatullee sitti ulfaatu. Algaa siif hin jira. Akkam jechuun? Maal jechuudha biyya galuullee nutti ulfaata dalagatullee nutti Laa jechuun ulfaata. anaa miti anuma mishkila wallahi jechuun wallahi nama hedduu rakkachuu Maal gootiree abbaa fedhe yoo taate ati akkamitti ilaalta? Algaa bitiif ka'ee erga sin taane maal gootaa gaafattare? Maal jechuudha? akkam Biyya kana warri nutti sun ulfaata. kee furma birrii qabu ka birrii tikkeettiin kutadde waan qabaatin akkam taate Kenniif hinaan qaba. taane Kenniif nama ati beektu erga ta'e kenniif biyya si haroota gurguree biyya galee deebi'ee biyya sana irraa sitti deebi'uu wayya qaba. harree hannu yoo duraan bitatanii lafaa qabaatanii mere eessaa dhufte Yoo duraan harree finne harree ta'ee haa ta'u itti dhiisika. Maal gootaa lallabbaree namni namni yoo dalagatu malee osoo hin dalaganne maal abbaa isaa maal hojjetee haa argatuuti maal eega. Yuwaas. rakkoo wallahi wallahi sammuu ati qalli jirtaami wallahi ijoollee akkas ta'e nama hedduu rakkatu jira wannaa kanaa Maal hojjettee namichatti ji'a tokko guutuu kennanii. Ammallee ji'a kana deemtee hojjettee wanni hin jenne yookaan dhaggeeffattee haa galtu yookaan san dhabdu mana madaamii haa seentu. Yoo paaspoortii harkaa qabaatte kontiraata. eenyu galcharee seenti jechuun guyyaa kudha furii kana keessatti madaamii irraa jijjiirtuun jirti akkasitti jajjartee Paaspoortii qabdi. Waraqaa dhahittee fudhattee waraqaa kennanii fi kafiila akka argattu jedhu saniin booda immoo ani haramatti ture. Aramni irraa jijjiiruun jira guyyaa kudha furii kana keessatti waadaa hin galtaa. Guyyaa kudha afur kan inni guyyaa kudha afur inni guyyaa lama waraqaa kan ta'e paaspoortii isii ilaalee geessee.
lama jadi ini gitu aku mati kita kadang-kadang mereka malu dari ini gitu kan I don't know sila mo dia tuh hanya lewati lah itu kita boleh tuh kan Jechuun kafa kana yeroo mata dadhabee tagguu madrasaa dhufatte fa'a. yeroo mate harus magala tuh ini ya akan Okay. Lambusin? Lambusin ini wah bojo jalan ni jarak tes kes kita anu Lambusin gaaffii bira qaba talaga kan qabasanii. ya Inni hojjechuu jira gasanii yoo ta'u gaaffii bira qabasanii fi. si Basu jangan nabus cerita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mucattiin gannan buusin siin jetti ati gabbuuf ta'u hojii keenyaa way Allah takkan Kalau sarki askes tapi askes tiwo mana pokoknya hojii harkaa qabaa gaafii biratti gaafadha gannan buusuun siin jettu gaddarbiti Allah gaafiban nama dheeressuuf jedhamne. jirta akkami Injira kanatti isa. maal fakkaatu Imaraatii paaspoortii natti hamu paaspoortii baaftanii Injira akkamati? jirra nama biyya tokkootillee silaa nama hin beektu dhugaaratti yookaan obboleettii faasii ta'uu danda'a. Maal jette lubbu? Lubbuun jedhee yookaan obboleettii faasii ta'uu danda'a. Jirta akkamsi. Maal lubbu jedha? Maal lubbu jedhaan obboleettii? Basta. Injira. Hah? Eessatti dubbifna? Yes. Na dubbise ye. Ya Rabbi ya amma garanya asirra waan ofii dubbadhu asirraa bahee waa nyaatu na wayyaadha namichi aanolee jedhu kun hin galu dabboona nagalchi hin ergattu barsiifan ati nagalchi qofa oftiin ergattu laal fuluun irraan qabdu